Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota tun qophii qoraasuma seeraati. Qopheessaan leencoo asani. Oduu gammachiisaa ijaarsa seeraan alaa dambii booda lafa magaalaa naannoo Oromiyaa sirna qabsiisuuf bahe dambii lakkoofsaa 258 muraa 2018 bahe. Kun oduu baay'ee gammachiisaadha. Har'aaf kana waliin ilaalla. Qopheessaan leencoo asani. Dhimmoota seeraa argachuudhaaf hojiilee kana fakkaatanillee akka hojjennuuf na jajjabeessuudhaaf fuula YouTube haa ta'u, TikTok, Facebook leencoo asan jedhu jajjabeessuu hin irraanfatinaa. Egaa labsiin kun dambiin kun maaliif barbaachise? Waliin ilaalla. Viidiyoon kun waan dheeratuuf faayidaa guddaa waan isinii qabuuf osoo hin nuffine duuka deematii xumuruu yaala. Egaa lafti qabeenya dhaabbata jireenya ilma namaatiif murteessaa fi murtaa'aa ta'e haala hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa biyyaa fi naannichaaf murteessaa waan ta'eef magaalota naannichaa keessatti qabiyyee seeraan alaa dambiin booda 2005 jechuudha. Diigamuun isaa dhiibbaa hawaas diinagdee ol'aanaa karaa dhaqqabsiisuu hin dandeenye fi jiruu fi jireenya uummata naannichaa karaa fooyyessuun akkaataa pilaanii magaalota naannichaatiin sirna qabsiisuun murteessaa ta'ee waan argameef jedha. Egaa diiguu caalatti diiguu irra rakkoo siyaas diinagdee hawaasummaa furuun kan danda'amu seera gara seera qabeessummaatti fiduun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Egaa bu'uura dambii lafa magaalaa naannoo Oromiyaa liiziin bulchuuf fooyya'ee bahee dambii lakkoofsaa 182 muraa 2008 keewwata 9 fi 13tiin qabiyyee seeraan alaa irra jiru diigamuun isaa dhiibbaa hawaas diinagdee guddaa kan fiduu danda'u yoo ta'e manni maree bulchiinsa mootummaa naannichaa ilaalee murteessuu akka danda'u ifatti tumamee waan jiruuf ijaarsa seeraan ala dambiin booda raawwatamee jiru karaa pilaanii magaalaa fi bal'ina istaandardii gosa tajaajilichaa isa xiqqaa waliin wal simsiisuun sirna qabsiisuun waan barbaachiseef dambiin kun akka ba'u barbaachisaa ta'eera jechuudha. Bifa sadaffaa irratti eegamu ijaarsa seeraan alaa dambiin booda sirna qabsiisuu tarsiimoo magaalomsuu hojiirra oolchuun guddina magaalaa dhugoomsuuf magaalaa jireenyaaf mijattuu taate uumuu karaa milkeessuu danda'uun bu'uura seera liizii lafa magaalaa naannichaatiin kaffaltiiwwan seera murtaa'an kafalchiisuun sirna akka qabatu taasisuun barbaachisaa ta'e waan argameef jechuudha. Kafaltiilee seeraan murtaa'aa ta'e karaa itti gaafatamummaa qabuun kafalchiisuunis barbaachisaa ta'ee waan argameef akkaataa labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin gurmeessuu aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahee labsii lakkoofsa 242 2014 keewwata 73 muraa 2tiin dambiin kun baheera jedha. Egaa amma booda wanti uummanni keenya hawaasni ijaarsota seeraan alaa kana harkaa qabdanu keessattuu dambiin booda ijaarame kana 2005 as ijaarame kana harkaa qabdan wanni gochuu qabdan ergaa ijoo fi barbaachisummaa dambii kana karaa kamiinuu beekuu qabdu jechuudha. Hubachuu qabdu jechuudha. Ulaagaa mataa isaa danda'e waan qaba waan ta'eef ulaagaalee san karaa eeggateen itti deemuun barbaachisaadha. Egaa guutuu viidiyoo kanaa argachuudhaaf karaa YouTube leencoo hasan jedhu deemtanii kan warreen subscribe godhin subscribe gochuudhaan warroonni immoo subscribe gootan hordofuudhaan comment gochuudhaan yaada keessan share gochuudhaan hordofuu ni dandeettu. Kun qophii qoraasuma seeraati. Qopheessan leencoo hasanii irra deebiin ammas baga gammaddan garuu itti fayyadamuun dirqama keessanii osoo ulaagaa isaa hin beekne ammallee karaa hin malleen osoo seerri yookaan labsiin isin deeggaree jiruyyuu lafa keessan ijaarsa keessan dhabuun akka isin irraa hin jiraanne isin hubachiisuu fi ulfaadhaa galatoomaa fuula YouTube irraan guutuu viidiyoo kanaa argachuu hin irraanfatina.